Inta torbaatama baasee humna haaraa kan gashee eenyu? Oromoon bittinnaa malee sabboonummaan Itoophiyummaa galma nuun ga'anii irratti bobba'an. Milkeessaan ODPdha. ODP'n yeroo nani keessa jirutti jechuudha. Taayyeen ODPdha. Maal jechuudha kun? Eessaa dhufee gala? Maal jechuudha magaafiin akkana? Harkaaf miila hidhuu jechuun gaafa cancalli namatti galu qofa miti. Namni bilchiginnaan Oromoodhaaf kabachiisu uumame jedhu ragaa tokko fiduu hin danda'u. Saba kanaatiif lammaaf abiyyi ol faana jiraachuu hin danda'an waliif faallaadha. Tokko Itoophiyaa keessatti mirgi Oromoo haa kabajamudha. Tokko immoo Oromiyaa keessatti mirgi Itoophiyaa haa kabajamudha. Kun lamaan waliin deemuu hin danda'u. So tokko rukutameetu namni ergamuu danda'u bakka bu'aa jechuudha. Masaraa haqaa, masaraa dhugaa godhuudhaaf gale Oromoon malee harkaaf miila hidhuu jechuun gaafa cancalli namatti galu qofa miti. Namni daldalaan bilisummaadhaan gadi baheen daldalatu taanaan hidhaa keessa jira. Hayyuun waan sammuun isaa yaadu gadi baasee dubbachuudhaaf barreessuudhaaf mirgan qabu bilisummaan qabu taanaan mana hidhaa keessa jira. Dirqama qilintoo dhaquun barbaachisaa miti. Eenyu kana hundaa kan namni hordofeen wajjin deemuudha adeemu boolla ofiin itti awwaalamu qotachaa jira jechuudha. Ani namaa oliiti abbaan barbaade hidhee abbaan barbaade ajjeesee nama jiraachuu danda'u ani jedhu hiddi dhiigasaa kanaan of guute mee xinnoo gadi bu'itachi taa'ii jechuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Ituu sansalannii fi funyoon irra jiru gaaffiin siyaasaa inni biraa kan inni deebi'uu danda'u dura sabi sun kan namaatti mirga uumamaa fi mirga kennaa yoo qabaatedha gaaffiin isaanii kan deebi'uu kan danda'u. Afaan mana hidhaa afaan Oromoo ta'eera jechuun ilmaan Oromoo mana hidhaa guutanii jirudha. Mana hidhaa keessatti dararamanii jirudha. Daangaadhaa hanga daangaatti, xinnaadhaa hanga guddaatti Oromoon kan inni gaafataa ture. Gaaffii guddaadha kun. Balbala keenya garmalee banneetu Oromoo gashaa jira. Maaliif? Kan hunda keenya waan ta'eef. Erga Oromoodhaaf waan tokko hin goone maqaa Oromootiin kursii Oromoorra maal nu gootaa teessaa gaaffii Oromoodhaa takka ittiin deebifne deebiin isii eessaa hin deebisa jedhaa kiisii tanaafuu ta'e kiisi mataan keessa. Maal keessa jirra? Maalitti deemaa jirra? Inni yoo ilaalle anna yaaddessa. Haalli Oromoo baay'ee na yaaddessa. Haala ammaa kanaan mirgi abbootii gadaa akkamittiin akkas ta'a? Baruma Haayile Sillaasee gaditti bulaa Oromoo? Baruma Dargiidhaa gaditti bulaa Oromoo nama biraallee haafu? Wayyaanee jedhamu suni abbootii gadaa rashaneera. Har'a abbaa gadaa uummata Oromoof mataa ta'e, abbaa seenaa ta'e, abbaa siyaasaa ta'e, abbaa hawaasaa ta'e mataa Oromoo irraa muraa jiru. Lakkaa'aniif hin danda'amu. Wanni Oromoo irratti ta'aa jiru yoo waan kana dafnee falatti godhachuudhaaf deemuu baanne salphina hin taanetti deemaa jirra. Bilchiginnaan itti aanee waan inni fidu hin beekamu. Bilchiginnaa islaash izeemaa jechuudha. Miseensa bilchiginnaa ta'uudhaaf afaan kamiyyuu sin gaafatu, eenyummaa sabaan gaafatu, garuu Itoophiyummaatti amanuu gaafata. Maal jechuudha Itoophiyummaatti amanuun jechuun ODP fakkeenyaaf ODP miseensa ODP ta'uudhaaf dirqama afaan Oromoo haasa'u dubbachuu qabda. Dambii ittiin bulmaata. Dirqama sabboonummaa Oromoo dagaagsuu qabda jedha. Dambii ittiin bulmaata ODP dubbatti deebinee yoo ilaalle. Sabboonummaa Oromootti amanuu qabda. Afaan Oromoo dubbachuu qabda. Aadaa Oromoo dagaagsuu keessatti gahee sirraa eegamu bahuu qabda jedha. Dambii sana. Bilchiginnaan faallaa kanaa jechuudha. Oromoo fan qabsaa. Bu'uurri hawaasummaa ODP uummata Oromoo. Bilchiginnaan maal godha? Hin ta'u kun qoqqooddiidha. Bu'uurri hawaasummaa qabsoo Itoophiyaadha. Uummata Itoophiyaadhaa qabsoofta malee akkamitti Oromoo kophaatti qabsooftaa? Maanni rakkoon Oromoo addatti? Oromoon rakkoo addaan qabu rakkoo Itoophiyaa furra malee Oromoon kophaa isaatti maanni Itoophiyaa keessatti wanni inni rakkate exactly nutti maal jedhanii lakkii Oromoon miidhameera. Biyyattii keessatti mirga isaa kabachiisachuu qaba. Isaaf immoo akka Oromootti ijaarameetu biyya Itoophiyaa keessatti immoo hiree isaa onni godhata malee lakkii wanni akka kanaan hojjetu yoo qabsoofne Itoophiyaadhaa qabsoofnaa jedhan. Itoophiyaadhaa qabsooftaa okay. Maal jechuudha Itoophiyaadhaa qabsooftaa? Maal ta'e Itoophiyaa? Eenyutu maal ta'e? Kana jechuun Oromoo mirga argatu tokko hin qabu, of ijaaruus hin danda'u, manas hin qabu, malas hin qabu jedhameetu bu'uura hawaasummaa qabsoo ODP'n gaggeessu fuudhamee cicceessamu. Bilchiginnaan Itoophiyaaf qabsaa, ODP'n Oromoof qabsaa ture. Zan
achirraa ka'ee waa'ee sila kaase sabboonummaa Oromoo. ODP'n sabboonummaa Oromoo dagaagsuudhaaf uumame. Afaan Oromoo dagaagsuuf uumame. Afaan Oromoo dubbachuu qabda. Aadaa Oromoo dagaagsuuf qabsaa'a. Seenaa Oromoo beeksisuuf, bal'isuuf, guddisuuf qabsaa'a. Bilchiginnaanoo sabboonummaa Itoophiyummaa dagaagsuuf, sabboonummaa Itoophiyummaatti amanuu qabda. Sanaaf immoo hin kaasan malee isaan Amaarinyaa dubbachuu qabda. Seenaa Itoophiyaa warra waan sabboonummaan Itoophiyummaa maali? Meelii qixxamanu jechuudha. Sabboonummaan Itoophiyaa jechuun maali? Andinnat Haayil jedhamee of waamu tokko jira. Warri caflaaqiin warri yuunitarii xamanan sabni hin jiru. Itoophiyaa malee maali miniliktuu Itoophiyaa onnoo godhee qiddisti minaamin Itoophiyaan qiddusiidha. Qulqullittii Itoophiyaa maal jedhanii waaqessan isatti ceetaa jiru. Sabboonummaa Oromoo irraa sabboonummaa Itoophiyaatti gaafa ceetu seenaa Oromoo ni haqxa. Seenaa Itoophiyaa jettaa jiru. Seenaa Itoophiyaa immoo eenyu akka ta'e hin beeku. Aadaan Itoophiyaa eenyu akka ta'e hin beeku. Afaan Itoophiyaa eenyu akka ta'e hin beeku. Eenyummaan Itoophiyummaa sun jedhamu sun eenyu akka ta'e uummanni Oromoo hin beeku. So Oromoo naashinaalizimii yookaan sabboonummaa Oromoo irraa Itoophiyaa naashinaalizimiitti ce'ee jechuudha bilchiginnaan. Sabboonummaan Oromoo an ODP ture. Haaluma sanaan sagantaa isaa keessatti fakkeenyaaf amma yeroo Itoophiyaa naashinaalizimii gaggeessitu Itoophiyaatu dursaa jedha. Yeroo Oromoo naashinaalizimii gaggeessitu Oromummaa koo dursaa jedha. So amma bilchiginnaa maanni Itoophiyaatu dursaa waa'een sabaa sirumaa immoo maal fidanii tullee saba waa'ee ajandaa lammaffaallee godhanii gaarii jedhu. Sirumaan saba qoodnee bittinneessinu malee Itoophiyummaan hin dagaa godhaniitti ce'an. For that matter aktiivistootas maqaa dhoofte silaa aktiivistoonni sadarkaa naannootti ijaaraman sadarkaa federaalaa INSA jalatti ijaaramanii jiran ministeera teekinooloojii jalatti waajjira dhaabaa giddu galeessaa kan Oromiyaa irratti kan federaalaa jala iddoo garaagaraatti ijaaramanii jiran Oromoo irra bobba'uudhaan warri Oromoo qooduudhaan kaan Wallagga arrabsaa oolu, kaan Shawaa arrabsaa oolu, kaan Arsii arrabsaa oolu, kaan Islaama arrabsa, kaan Kiristaana leellisee yookaan Kiristaana arrabsa, kaan Waaqeffataa arrabsa, kaan Prootestaantii irratti olola gaggeessa. Maaliif kana godhuu bittimsuu qabna? Yoo bakki kun yoo wal nyaateedha Itoophiyaatti ol guddata namni. Itoophiyummaan guddata jedhanii aktivistoota sana maqaadhaan nan beeka. Baay'ee achuman ture waan ta'eef wal beekna. Akkaataa ittiin Oromoon akka keessatti Oromoo irratti xiyyeeffatanii akkamitti akka isaan Oromoon bittinnaa malee sabboonummaan Itoophiyummaa galma nuun ga'u jedhanii wanni kana irratti bobba'an. Sabummaan illee sadarkaa lammaffaan kennineef siin jechuudha. Balleessuudhuma qabnaa sabummaan jedhu sanatti ce'an jechuudha. Itoophiyummaa dursuu qofatu hin taane sabummaa balleessuu qabnaatti ce'an. ODP'n yeroo inni keessa jirutti jechuudha. Saanuu viidiyoo duraa hin beeku. ODP'n Oromummaa irratti hundoofnee duudhaa Oromoo fakkeenyaaf loogoo ODP yaadattu yoo ta'e alaabaa Abbaa Gadaa yeroo biriifilii ji'a 9 turte wanni sun. Amma sadarkaa Itoophiyaatti waan madda mareedhanii Itoophiyaan kan isheen dhufte iyyuu tagaabdanaal, tawaaldenaal, tawaalladuu kanatu biyya qabachuu qaba. Isaan kanatu muudamuu qaba jedhanii ministeerri deetaa pirezidaantii jara kana qofatu godhachuun I don't know biyya sanaa balaa hamaatti keessa jechuudha. So bilchiginnaan kan isheen godhaa jirtu kana wanni guddaa nuti achi keessa baaneefu pilaatfoormiin irratti mari'annee waa'ee Oromoo murteessinee ejjennoo qabannee bilchiginnaa keessatti tarkaanfachiisnu hin jiru. Waan hin jirreef an Oromoodhaaf qabsaa'uun naqe waan ta'eef maal godhuudhaan achi keessa taa'an. Kanaaf sobadha jechuudha. Irra beeraawee federaalizimiin jedhamu poolitikaa sanyii irratti hundaa'e makaa yoo ta'uu baatte balaa hamaa keessa jirta jechuudha. An namni eenyurraa fuudhu wallaa fuudhu sun dhimma dhuunfaati. An mormii hin qabu. Garuu bu'uura siyaasaa ta'ee kan inni ittiin hacuucamu ta'uu qabu. Kan inni ittiin har'aas ta'ee haati manaa kee saba biraa ta'uu qabde ittiin yakkamu ta'uu qabu. Wanni Itoophiyaa keessatti ta'u garuu yeroo biraa diteelitti deemuu dandeenya. Tokko lamaan waan raawwataa jiru ilaaluu barbaachisaa ta'e. As deebinee kanaaf bilchiginnaa maal godhee mirga Oromoon Itoophiyaa keessaa argachuu qabduuf kan falmaa ture ODP erga diigee booda mirga Itoophiyaan Oromoo keessaa argachuu qabdu, Oromiyaa keessaa argachuu qabdu lafa qabsiisutti deebi'ee jiru. Garaagarummaa qaba. Bilchiginnaan kan isheen qabsooftuufi mirga Itoophiyaan Oromiyaa irraa Oromoo keessaa qabduuf.
ODP'n garuu gaafa nu kee turre mirga Oromoon Itoophiyaa keessaa qabu sana galmaan ga'utu. Gaafa Abiyyi dhaqeeti muummicha ministeeraa ta'e lammaati immoo Oromiyaa qabii jedhamee irratti walii galamu sabboonummaan Oromoo motora qabsoo keenyaati gaafa jedhamu Itoophiyummaa jedhamu kana redefine goonaadha. Eenyummaa Oromoo, eenyummaa sabaaf sablammii irratti seenaa Oromoo, duudhaa Oromoo irratti hundoofnee Itoophiyaa jedhamu kana hiikasaa seenaasaa waan amma Minilik Mintis jedhaniitiin biyya jeeqan miti. Kan faarfamuu qabu qabsaa'ota dhugaatu Itoophiyaa irratti silaa qabsaa faarfamuu qaba jennee kan dura walii galle diiganii sababa kanaatiif lammaaf Abiyyi wal faana jiraachuu hin danda'an waliif faallaadha. Tokko Itoophiyaa keessatti mirgi Oromoo kabajamudha. Tokko immoo Oromiyaa keessatti mirgi Itoophiyaa kabajamudha. Kun lamaa waliin deemuu hin danda'u. So tokko rukutameetu namni ergamuu danda'u bakka bu'aa jechuudha. Wanni ta'e wanna garaa addaa miti. So namoonni Oromiyaa keessatti namni maaliif dhumaa? Oromoon keessaa irratti maa qalamaa? Oromoon keessaa irratti abbaaf ilmaan kanarra ta'aa jiru. Mana hidhaadhaa gadi yaasamee kan waggaa 3 darban kana ta'a. Rashanamuu gara jabeenyaan Oromoo keessaa irratti yoomiyan inni qalame. Bara kamidha Oromoo keessaa irratti kan inni akkas ta'e. Yoo gaafa weerara Minilik waggaa 100 dura yoo ta'e malee takkaa Oromoon qe'ee ofii irratti weeraramee hin beeku. Qe'ee ofii irratti at least akka kana ta'e hin beeku. Bara wayyaanee namni du'u malaa hin du'u asii garuu akkaataa kanaan hin turre. Bara dargii illee akkas hin turre. Bara Haile Sillaasee illee kanan ture. Bara Haile Sillaasee bara dargii abbootiin gadaa Booranarraa bara waamamaniitu beeza mangistiitti adaraa narratti onni jedhinaati waan barbaadan affeerraan godhamee fi jireenya keessan onni godhadhaa jedhamaniitu sodaatamanii bara Haile Sillaasee bara dargii sodaatamanii abbootiin gadaa bakka keessan irratti kabajamaa jedhamanii jiraataa ture. Hirra shanamne abbootiin gadaa. Bara dargiis bara Haile Sillaasee. Fida har'a biltsiginnaan abbootii gadaa akka fedhetti rashanee akka fedhetti kanaaf tanis isin qalla yoo feetan jedhee bara kana waggaa 100 asitti wanni akka kana irraa wanni amma kan raawwataa jiru kan argaa jirru mirga Itoophiyaa jedhamu Oromoo irratti kabajamuu qabadame.